Kamiya. Kabi mucha. Kabi. Abo mamme maal taate. Wanta kana man godhu maali inni? Abo kabi. Abo mamme. Nuruddin mucaan kun si harkaan bahin telefoona osoo haasoftu. Amma mee akkamiin taa'ee abboleeyyan? Akka taanu dhagee. Akkama haa ta'u yaa Taanu joo akkam taana jee akka taanu dhabuu jaan. Haa ol dhageenyu. Inni barbaannaas. Barbaanne Naan dhagee hoonaa siimaati. Waan siin miidhaan gammaa siimu magaalaa adan keessa guutuudha. Ansamaa Maadheen isii dhaabbuqa. Dura namni hogguu waa godhu deemu. Iccitii wayii firra beekuun barbaachisaadha. Amma maadheen intalasanii as keessa guutuudha. Nagee keenyaas eegaa keetii eegaa waa tasgabbiidhaan deemnee barbaadu qabu. Anamma ogummaa isa deemu kana siis eegaatiin deemu jireef jalatti akka ifee duufi waasii jira akka boocesoo hin ta'in. Maaliif nama afaan oromoo dubbatu dhufa ogummaa si yaaman ittiin deemin safareesii keessa jira. Si wajjin rakkanne barmaamee Nama afaan oromoo isa dubbatu. duuba diinaa biraan adda beekaa lubbuu tana mee akkamiin taa'anii kun? waan si beenu si wajjin rakkatu jira. Alaan yoona si biraatti qosa osoo illee namni biratti qabu zabiibaan akka kan deemin. Ansa lubbuuti yaabnaa rakkachuu jirta moo Teetii fi tana mana bameet. Amban lubbuu tana jibbee bara. Amban lubbuu tana jibbee Si qofaa miti. Teetii fi ta'u warra badee ta'es walumaa rakkatu jirra. Duboo akkam taa'an? Anammoo jiru kanuma agarre kanaawu wanni intalti as keessaa qabdu garte. Na jalaa si furuutti eegu jiraati suuta jiime magaalaa maadhee tarsee qoon qabdu intalti mujjirrimarra bira achi dabarte jaartee nama hangasii jirti. Nama barbaadu jiru kanaawu qabannee harkaa as keessaa qabaachuun mala nuu baararra jira malee. Qaameetu gochi seenee walaala. Namaas yoo agarre gaafannee. Yoo amma dhabnillee boodaaf hin dhabnu information argachuun keenya yoo ta'u. Samee nama kamtu jira abboleessoo namni eessi jira ilmi namaa. Kam fuudhee filaa akka garamaatii saddaa Ilmoo fi gartee haadha waggi deemtu hunda isaanuma na fakkaatan. dhugaa namni ijoollee. Wallaahi ijoollee cinatti arginaa isaanuma na fakkaatan kunoo deeggatte ilmoo habba lamaa fi intala takka karaa baaraa kana deemu jira beektaa. Gaafadhe hoo. Isiin obboleettuma rabbiiti yaa'oo miskiina abara yaa'oo. Nama Miskiina ni rakkatti Aduu yaa'oo. tana keessa suuraa jettee jiraanii ishillee hin beenu yaa maamme. Haa nama dhagee tasgabbe. isin obboleettii ta'e rabbiiti. Eegaa. Ijoollee. Amma akkamiin ta'e yaa'oo obboleessoo maaliin godhamee maaliin godhamee. Warra dallaalaatti nyaata. Warra dallaalaatti nyaata. Biiftiin boocuu boon taa'u waan bakkalmaan keenya. Egeree guboo wajji mataan namoo beekamaa na kun jeffan. Warra dallaalaatti illee gaafataa warra nama baasu. Ko maaliin taa'ee addunyaa tani jibbee bara addunyaa yaaduu tani addunyaa yaaduu tani. Hai maamme maali akkanni? Duuba akkana amma duuba nama barbaadna moo si eeyna sana? Nama barbaadna moo si eeyna moo? Maalni eeyna? Duuba gattaa akkana maa taane? Hai duuba akkanni barbaachisaadha maamme. Yaa wanti laana dhiiftanii yaasanii irra wayya baarri kun ana nyaatu. Dhagee walaa siima. Baarri kun ana nyaatu gadi isaa yaa'u. Biirri jee maaliin balleessetti. Wanni dhuman namni siin jeen jiru moo? Eenyuun ni dhuman jee maamme? Akkami guyyaa meeqa sagalee isaanii hin argine mee jiru ta'a. Haya obsii maali moo wayi amma kanatti si eeyna moo nama barbaadna duuba amma? Akkamiin ta'a. Lubbuu ta'e eeyna moo lubbuu nama shanii barbaadna dhaabu haa obsira. Baramman tu atuu si ati makanatti ni miidhamtaa bara. Alsilaa banarraa ubbaatee irra wayya yaa'u waa hundi biyya kana hunda yaabule. Iddoo biyya namaa keessatti Mammee kani. ilmi namaa kun maal halla baay'aati yaa'u. Mammee dhagee. Dhaggeeffadhu waa. Eeyyee. Akkanatti ilaali. Isin miidhagina. Ammoo osoo isaan barbaadamtuuti atuu miidhaa bira rafee. Sinis obsinaan jettee dheengaddaaf obsinaan jettee waa takkan dhageen. Obsi Namni himu jiru sagalee yoo isaa. agarree sin beektu obsime. Namni himu Inshallah ni argaman maamme. Osoo lubbuun jiraatanii qaata takkanuma dawwalanii beeku. Ammas biyya yoo galan qaata dawwalan. Ayyee mee gaafa margamuu ta'an. Rabbi telefoonaa gurguraaf.
Hamali. Diro na mo ano yun. Mee kaasi aboo eenyu dhiiroo? Hello. Ya? Eenyuti? Eenyu isa? Leenca kam nyaataadha. Boo nyaataa beeynaa miti dhayi. Baaroo fakkaatuni maa miti. Baara maaliif quba qaba akka nuti dhufne eenyu inni? Eenyu Hasanii bar sagaleen? Ya? Hasanii sagaleen? Haa miti sanii kam. Hai. Maali eessi dhaabbadhu booti? Maammee maal taate? Hai. Namticha Eessaan beekee akka nuti as jirru? tasgabbaa'inaa buqaati. Reeffoon siina garaa jaabar. Siina garaa yeroo gubbaan si harkaa lama. Qabi mucaan si harkaan bayini. Laapuu qaaboon fiigin isaa. Mi argeen. Laapuu isgaatee laapuu. Warra kiyyaati reefuu siimu jira bartanii siimu jira. Woo kiyyaa ibdee amma dubbii karaa dhiisiiti. Yaa kiyyaan kun eessumaa nu harkee ammaan ta'a. Eessa jira dhiiroo? Kamiyaa. Qabi mucaa! Qabi! Aboo maammee maal taate? Wanta kana man godhu maali inni? Aboo qabi! Aboo maammee! Nuraddiin mucaan kun si harkaan bahin telefoona osoo haasoftu. Hasanii mi? Nuraddiin qabi mucaan qabi. Qabi Nuraddiin. Qabi Nuraddiin mucaa si harkaan bayini mucaa maraataadhaati akka tokko godhataan agartuusa. Hasanii mi sagaleen isaa bar. Asii akka jirru beeke. Siina garaa. Wallaa akkana jee. Gurbaan kun siina garaa gurbaan kun eenyu naan jiru jira. Mee duba makiinaa tam keessa jira ree. Bakki inni jiru beekan itti waa biyya baara. Way kibiyaan natti ergee. Yaa mucaa kana qabi ati laal mucaa si harkaan bayini. Eessaa jira jaa? As jira. Aboo koo makiinaa qabannee deemna koo. Raafuu birraan jiraami. La. Barra kate. Barra de. Maal bane namtichi kun maal bane baay'ee maal bane Joollee usaar kaa. Hasanii harkaa qaba koo. Joollee isa harkaa qabata. Maal beekan amma aha. Joollee barbaadu jiru. Tasgabbaa'e mammee. Isa ka joollee warqaa qabu meeshaa uti baarra warqaa. yaa ofiyyaan kun maal abbaa isaa bane yaa ofiyyaan kun maal abbaa isaa bane maal nu jalaa godha. Maatiin simyaa kana. Kibiyyaa jala jira way kibiyyaa way jira way jaaboo kibiyyaa kana kan nu taata. Maka meeshaa jedhan. Si joollee harkaa qabaa mimma. Kana maqaan Furmaate. Furmaate. Tinimina maqaa tinimina. Bakka ba. Tinimina. Harkaa qabaa bara. Lala tinimina. Kibiyyaa shiitaa. Harkaa qaba namni shiitaa namni dhimma guddaadha. Loqoflee. Yaa ofilee maal qabar qabuune yaa. Sa'ee sabbaana booy gaame. Dalai. Bakka simu. Kutii ni siru. Amma maal barbaadu jira as jirani. Siina garaa naan jee bar yeroo gurbaan siin harka jaabar. Siina garaa naan jiru jira bakka ati jirtu yeroo gurbaan si harkaa qofa qofa maali inni naan jiru jira bar. Yoo harka jira. Bakkeen irraa lorku. Asumaan baara kana jira. Isaayicha moo? Ijaanu qabu. Yaa baara kana jira. Ijaanu qabu. Aboo baaruma. Jara kana harka bu'uura baara. Aboo. Oolin ajjeesu baara. Aboo maammee as deebii maal taateessa? Koo makiinaa qabannee deemna yalla. Maal fedhe isaati?
Aboo maammee maal taate si'acha akka dhaa'u lafa hojjirraa bar. Laakiin ijoollee waan akkaataa tokko. Tasgabba'i maammee. Ayen lala. Isha wadi jira. Ayen. Isha wadi jira. Ayen wala garra wan tum te fexin te ko. Isha wadi jira. Dage to ko. Ayen ko me kama. Nuuraddin jalan deemini qabime. Qabi si harkaan bayini yaa akhi. Bishaan baaraan dhuguun hin ta'u. Anammoo ana isa jiru birraadhaa ture. Mucaan laafatee deem bishaan fidiif yaa akhi. Aduba birraadhaa ture. Anaa qabaa deem khalaas. Raap. Hin jiisin. Raappo.